mana ijaarat irratti diiganii jechuudha. Mee qabeenya tiinuttiin qabeenya horadhaa dinagdeedhaan maali ta'a kaatiyattu kun maal jechuudha. Obboleessa kiyya jimma abbaa jifaaritti uummanni lafarraa buqqisaa jiru lafarraa kaasaa jiran investimentii maal jedhanii hin buqqisan bakka ittiin godhan. Kami qabeenya timaartu qabeenyi sila kasaamamaa jiran ka diigamaa jiru kana moo qabeenyi kamin. Mootummaa biyya gara nagaatti hin finne mootummaa maritti hin amanne mootummaa humna hunda qawween balleessa jedhee ufitti himee taa'u mootummaa nagaa hin barbaanne mootummaa warruma silaa biyya namaa keessa taa'ee biyya ofiititti waa dalagatullee mana irratti diigaa jiru keessatti qabeenya ati himtu kun kami. Furmaanni bakka qabeenya kana sammuu ta'e keessa waan ati kaa'uu qabdu Oromoo gabbahii falmadhuu jedhe yoo dhugaa wanni Oromoo sun si quuxu Oromoo falmadhu dhumateera wanni biraan jiru wanni walitti himnu ka biraan jiru waan ta'amaa jiru yoo miidiyaa karaa fakkeenyaaf karaa FB jedhamu kana fa'aa Twitter fa'aa ka hordofaa jiraatu ta'e qubuma qabaata. Yoo silaa baabuma shayxaanaa ka barbareetti magaalaa barbaree ta'amma tiktaak jedhamtu tana qofa keessa jiraataa jirtu ta'e kunii kan qabu dhaqii Facebook fa'aa hordofi guyyarraa guyyatti waan biyya san keessatti ta'u ni hubatta. Yookaan immoo hiriyyoo ta'uu biyya keessa qabaatte biyyi tun akkam jedhee uummata gaafadhu itti siiqi namarraa achi siiqaa natti maadhii waan uummanni keessa jiru. Uummanni jireenya keessa hin jiru qabeenya waan ateettu kun dagatamee jira. Barumsi hin jiru. Dhalattoonni haaronni barumsa barataa hin jiran. Naannoo tokko naannoo amma Finfinnee kana magaalaa gurguddoo Adaama halkan maaltu akka ta'u hubadhu. Guyyaa lafaa adii ta'e rakkoon qabu. Halkan eenyuun akka harka akka bultu hubadhu. Bakkuma amma shimeen jiru fa'a. So qabeenya waan jiru irraa dhiisii yaada biraa qabaate dabaree siif kennina amma abbaa qubeetii carraa kenninamee waan uummata keenya ka giddugalatti rashanamee kanarra yaada yoo nuu qabaate nuuf haa qoodu leencoo yoo waan qabeenyaa kana dhiiftee waan uummataa ni dubbadhate dabareen keetti sirraan fudhadhu yookaan carranaa biraatti dabarsi abbaa qubeetiif. Ayyee ulfaadha. Abbaa qubee? Akkam jire? Nagaa akkam? Wanti bakka rakkoon jirtu dhiibnee bakka biraatti jira wayi. Mee waan gaafa dalloosa? Ayyee. Amaarri naannoo cufa keessa hin jiru? Akka hunda jira. Oromoon naannoo Amaaraa, Oromoon Gojjam jirti dhageesse. Hin jirtu. Gondar jirti dhageesse. Hin jirtu afaan Oromootu dubbachuu hin dandeettu jechuudha. Oromoo. Maaliif Amaarri kun Oromoo keessatti nama fixee Oromoon usteete laalli obboleessu dhaggeeffadhu. Mootummaa jechuun tuni Oromoon akka waan gartee akka gurbaan gaafa kaan jiru ilma isaanirraa qaba abbaan gaggeessaa maaliif ilmi isaatiif inni hiriyya akka na wal lolanii mire abbaan ammoo ilmootii yaati gurbaa kana wayii dhawaasii galee mata mootummaan Oromoo lolte hogguu sadii biyya san fidde uummanni Oromoodha hogguu sadeenuu hayyoonni Oromoodhaa qabne maalum hawaasni Oromoo kan akka gurgurata hogguu lama ga'anii qoodaan keessaa qaba sadarkamii takka uummanni Oromoo baadiyyaa kaabaa kennaa qabsoota irratti dinjii Lamaaran biyyaa baasee qabsoota na fidee qabsoon teenya Ingilizitti nyaata. 2018 kan malu qooda keessaa qabdu kana uummanni Oromoo baadiyyaa kaabaa kibbaan dirgimjii qabsoo fidee Minisootatti nyaadhamte. Ameerikaa jechuudha. Okay, uummanni Oromoo kanaa achi waan takka qofaa hafe qabu. Uummanni Oromoo waan takkitii kana ni godha. Uummata godhuuti. Sigale. Wanni isaan godhuu qabanii bahaadiyyaa namni ijaaramee qeeroon ammaa asirra teessee hurru akka abbuu maarree kun baani biyya namni kana hedduudha. Harargee keessaas ni jiran, Jimma keessa ni jiran, Baale keessa ni jiran, Arsii keessa ni jiran, Shawaa keessa ni jiran, Wallagga ni jiran, Walloo ni jiran. Namni kanaa kun bahee amma waan takka waan inni yoo ta'u Adaamarraa jaaladhee si dhaggeeffatu Adaamaa jirtu teenya Adaamaa jirtu waan isaan kan isaan naan jedhani Adaamaa qeeroo Oromoo malee halkan namni tokko deemuu danda'u. Tokko waan inni hedduu jaaladheera. Namni akkas ta'uu qaba yoonii fi jara kana
maaliif kutte jarri kuni humna ol godhatee dita oromoon akka godhanii sii dhaggeeffadhu obboleessa dhaggeeffadhu sii godhan akka itti baasanii sii hongu naannoo shawaa kana dhufanii amaarri oromoo haraqee bitaaf achitti ganna qeeqtu oromoon qabsu hongu karaa harargee kana dhufanii jima waliin qaban hongu karaa shaashamannee karaa waan kana gisee ta'e lafaanii wanna dhawan tana maaliif akka oromoon ifiif siyaasa fi gannaa qa'a amaara biratti lijoochu indeennoti fira saahiba nuti siyaasa wal dhabne malee waliin amaarri jalarra haboru dhalatu ka amma dhalatee lafa jiru dhiise haboru dhalatu lafa oromiyaa malee lafa biraan qabu amaarri wanni loluuf dhaggeeffatu hin simaa namni tokko yoo mana hin qabne namni mana qabu namni mana hin qabne godhatu amaarri bakka hin qabu wanni oromiyaa irra haboru dhalatu illee mana keessa barsiiftu haboru dhalatu arra barreessee lafa akkatti oromoo cabse oromoon ammoo kanuma ollaa keetii ka obboleessa kee jeesse ka guba bira ummanni kun ummata charchii keessatti oromoo teenyaa walii rabbi kadhachaa maskiita keessatti oromoo teenyaa walii rabbi kadhachaa amantii cufa keessa oromoo waliin jiru amaara kun amantii oromoo afran keessa waaqeffataa keessa pentee keessa ortodoksii keessa islaamummaa keessa ummanni amantii tana cufa keessa jiru tokkoon isaanii hawaa ibiddaa raachisu tokkichi isaanii amantii waliin qabna jee nama oromoo hindiisu jaaba waan sitti tokkichi isaanii amantii waliin hordofna jee ummata oromoo hindiisu oromoon tunoore oromoon waaqeffataa amantii waliin qabna jettee amaaranii ta islaamaa amantii waliin qabna jettee ta ortodoksii gumaatu gaa warra waliinuu sirna jaaree ta penteedhaa ta waliinuu warra sirna jaaree ummanni oromoodha dhaggeeffadhu waa sadiin qabu obboleessu maa walii kennu ummanni oromoo qabsoo olaanati waa sadiin qabu tokkoffaa dhaaba siyaasaan qabu ummanni oromoo qabsoo oromoo lama ummanni oromoo hidhachuu malee akkatti loluun beeku maqaan naa qaban hidhachuu fi loluu walatti sadaffaa akkuma obboleessi kiyya reefu kan leencoon kun jee diinagdee harkaan qabu addunyaa tana diinagdeedhaa shilingii fi sumurii walii guuree qawwee bita shilingii sumurii isaan walii guuranii qawwee bitanii sanii namni qawwee saniin deemu lolan beeku ka qawwee sana adda siyaasaan beeku akkasitti ummanni oromoodhaa bara baraan nyaadhamaa biyyi Itoophiyaa har'a 2023 meeqa beeytanii Itoophiyaa miliyoona meeqa beeytanii miliyoona 226 Afrikaarraa the second largest population ummata Afrikaa keessaa sadarkaa lammaffaa guddinaan Naayijeeriyaatti ta'anii quba qabaata hawaasa ummata kanarraan deebi'ee bahaa tokko hin qabne laandi loko jechuun beektanii hidhama biyya addunyaarraa hidhamtuudhaa biyya bahararraa hidhamtuudhaa ta'uu ummata biyya san qabdu tagartee amma deebi'ee bishaan hin qabne bahara hin qabne ummanni kun ifiif deebi'ee wayinaan kanatti duuba ummata oromoo kana waliin akkuma gartee Jawaaris jee albii yoo namarra jiganan bisuu baanan san oromoon usteetuma ejjitii arba jala kana immoo namni facaafatee murate jechuudha haa oromoodhaa ka dura dhaabbate fi kulchisa quba qabaadhu oromoo keessaa bar namni duu uuma isaan dura dhaabbate qofa waan dhumbe baadhaan duu beeku oromoo keessaa namni duu uuma isaan dura dhaabbate nama lafa oromoon saamina ummata oromoon ajjeesina ummanni oromoo mataan haa jiraatu jedhe isuma qofa geggeessa hawaasni oromoo kana wallaalee gaa dubbiin oromoo sila uttaa ta'an hin dhumtu saniifuu jara keenya amaara yoo oromoo